السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هركفون يا شما كم جرتني رمضان نمال فكاتا أرى وأنا ما قبلتكم على فن في وإيه عربية مجلسيتي والكبتي نموني باين بالبلتاني ميشا كان هم بربادو قرون ركون نموتا كان كينيا باي ما إني غافو وان توكو قد إفمو توكو فا وان أجيفتو obsan qabu namni kan keenya obsaanii ergaa daqiiqaa tokko daqiiqaa lama dhaggeeffachuu hin danda'u yookaan yoo gara barruutti deebide immoo barreeffama sarara lamallee dubbisee hin hubatu jechuudha. So maaliifin jedhee amma guyyoota lamman sadan darbe dura waa'ee Arabiyaa Majalisiitii wal qabatee baay'ee maxxansaan ture. haa ta'u namoota biyya Arabaatiin itti bilbilantu jiranii biyyanii ergitaa jedhu biyya akkasiin ergitaa jedhu osoo dubbisanii yeroo baay'ee barreeffama dheeraa hin barreessu. Maaliif namni kan keenya akka hin dubbisne waan hin beekuufi yaalin godhaa barreeffama gaggabaabduu wayii tan barreessaa jechuudha. Yoo sagalees ta'ee sagalee daqiiqaa tokko keessatti ergaa kiyya dabarfadha namni obsaan hin dhaggeeffatu waan ta'eef. So ammas irra deebi'eetiin jedhaa. Wanni ani isiniin jedhu Arabiyaa Majalisiin kun kan inni ergamuu fi danda'u biyyoota Awurooppaa qofa. Awurooppaa keessa qofa biyyoota 28 fi erguun danda'a. Kaleessa amma fakkeenyaaf gara Ingilizii obboleessi kiyya tokko naaf ergitu malee naan jedhee deemeetiin yeroon ilaalu gatiin inni garaa sana maaliif biyya tokko irraa biyya tokko maaliif Ingiliziin amma cittee jirti waan ta'eef Awurooppaa irraa akka biyya alaa biraatti ilaalamti jechuudha. Kanaaf baay'ee ol kaadha gatiin ergaa isaatu jechuudha. Kanaaf biyya biraa fakkeenyaaf Itoophiyaa erguu dandeessa. Itoophiyaa miti eessa iyyuu hin ergamu. Garuu gatiin isaa ol kaadha gaafa akkasi deemu. Kanaafuu maal gochuun filadhee biyyootuma Awurooppaa keessatti qofa daangessu isa wayyasa jedhamuudhaaf gara fuuldureetti egaa warroonni biyya keessa jirtan wanni ani isinii dhaamu viidiyoo karaa TikTokiitiin naannoo beeksisa kiyya kana naannoo 30 wayitiin ilaalamee jira. Naannoo 35 almost ilaalamee jira. Karaa YouTubeis karaa Facebookis karaa adda addaatiin ilaalamee jira. Baay'ee komentii hedduu kennamee jira waa'ee Arabiyaa Majalisii kanarratti. Warri biyya keessa jirtanu hojii gaarii kwalitii gaarii yoo hojjettani namoota biyya keessaa cooraatti naa ergita. Jimmatti naa ergita Harargeetti jira Baaleetti Arsiitti argaa jirtani komentii kumaatamaan naaf kenname keessa baay'eedha komentii hedduutu naa kenname TikTok irratti YouTube irrattis akkasuma maalinni hin jira biyya keessa hin jira dhugaa dubbachuufi garuu hirrinni jiraachuu immoo komentoota kanaafi Okaaw karaa adda addaatiin gaaffii namarraa hubachuu dandeessanii tokkoffaa namni biyya keessatti waan tokko gaafa hojjetu beeksisa hin godhu jechuudha. Beeksisa irratti hojjetu. Nama biyya keessa gaafan biyya deeme Arabiyaa Majalisiin akka biyya jiru argeetiin jira. Garuu inni hojjetu sunis dadhabaadha beeksisa hin hojjetu. Ani dhugaa isinitti hima Arabiyaa Majalisii tureera akkuma nu viidiyoo kiyya irratti kaasee ture. Haa ta'u ammoo ergaan beeksisa kana hojjedhee namoonni akka jaallatanii akkasumas immoo akka barbaadan waan baay'ee hubadheera jechuudha. Kanaaf warri biyya keessa jirtanu tokkoffaa hojii keessan irratti beeksisa hojjedhaa. Lammaffaa hirrina jirus guutaa bakkoota adda addaatti godhaa. Namni waan akkasii kana hin barbaada. Siniin jechuun barbaada hojii isinii waan baasan fakkaata. Yoo diddan garuu yeroo gabaabaa keessatti hojii kwalitii akkasii kana kanuma kwalitiinsaa qulqullinaan oomishamu Oromiyaa miti Itoophiyaa guutuu keessatti gadi isinii dhaamna yookaan immoo jabaadhaatii waan kana hojjedhaa isinii jenna warra biyyaatiin. Warra asii immoo kontaaktii na godhaa yoo rabbiin milkeesse inshaallah waan kanaan wal qabatee garuu surprise yeroo muraasa booda surprise ajaa'ibaa tokko hin qabdanii kanuma kanaaf ammaaf surpriseuma inshallah ammaaf akkuma kanatti namni feetan keessaa biyya Awurooppaa keessa warri jirtan ammas bilbila duwwaa tokko
57 35 14 94 89 bilbila kanaani haloo yoo jettanii ana obboleessa keessan Zakkii Iluu argattu adaraa keessan ammas dhaggeeffadhaa warri biyya Arabaa warri biyya biraa jirtan no herguun danda'u hin bilbilinaallee baay'ee nama osoo ergaa karaa WhatsApp argitanii karaa maalii argitanii namoota biyya biraati baay'inaan jechuudha yeroo walirraa gubuurra jedheetanii so aadaa waa dhaggeeffachuu aadaa waa dubbisnee waa hubachuu haa horannu ilmaan Oromoo kana wal enerjii kiyyas fixaan jira nagaan naaf oolaa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.